Awurooppaa waggaa 18 jiraattee kaatee dhuftee Itoophiyaatti boqqolloo asheetii irraa jalqabdee daldaluu, shaayii fi buna karaa irratti daldaluu tos hin hojjettu. Waggaa 18 Xaaliyaanii fi Noorweey gidduu jiraatee namni kun gara Itoophiyaa dhufee immoo yeroo hojii akkasii hojjetu karaa irra taa'ee boqqolloo hojjetu karaa irra taa'ee buna shaayii daldaluu. Kanarraa sirriitti barattu jedhee abdiin qaba dhugaa waaqa. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kakuu nu baay'ee nagaa keenya galata waaqaa ta'u. Wanti namni tokko keessa darbee namoota baay'ee ni barsiisa jechuudha dhugaa waaqaa. Anuu nan dinqisiifadhe. Namoonni baay'een bakka garaagaraa yoo jiraatanii dhufan even kana gadi jedhanii gadi of deebisanii rakkachuurra nama kadhachuurra mana namaatti galuurra jedhanii kana hojjechuurra biyyuma sanayyuu hin jiraadhu warri jedhanii ammas deebi'anii badan jiru. Namni baay'een jechuudha. Mucaan kun garuu dhugaa waaqaa waggaa 18 isaa oliyyuu yoo lakkaa'ame tokkoon jechuudha. Amma kana turtee kaatee gara Itoophiyaa haala isheen itti dhufte haala rakkisaadha jechuudha. Dura akkamitti biyya sana seentee akkamitti dhaqxee akkamitti immoo dhuftee akkamitti rakkattee hojiin hojjenne birrii walitti hin qabanne jettu saaf immoo tokko lamaan ni ibsaa jechuudha. Mucaan kun karaa eessaa deemte seetanii biyya sana jechuudha jalqabarra kan isheen baatee karaa Matammaatii Suudaaniin seentee jechuudha. Erga Suudaan seentee Suudaan keessa hamma tokko turtee Suudaan irraa kaatee immoo gara Liibiyaa seentee jechuudha. Liibiyaa keessa baay'ee turtee mana hidhaallee baay'ee turtee Liibiyaa keessa gara waggaa 7 wayii turteetti. Hidhamtee maal ta'a jechuudha. Liibiyaa irraa Xaaliyaanii seenuuf jechuudha. Isa booda akkuma ta'etti Xaaliyaanii seentee jechuudha. Biyya Xaaliyaanii erga seentee Noorweey baay'ee gaariidha yeroo jedhamu. Amagaa iddoma dhaqxetti immoo waan tokko hojjette amma Liibiyaa keessa waggaa 7 turteetti maal isaatu maaliituma maal jettu amma tokko hojjetteetti Xaaliyaanii seentee Xaaliyaaniidha immoo akkuma seerama pileenii dhumaanii gara Noorweey deemtee jechuudha. Noorweey kana deemtee egaa biyya sana jiraachuudhaan wantoota garaagaraa sirreeffachuu qabdamti reeti waan si barbaachisu hundumaa biyya tokko yoo dhaqxe mootummaan si beekee waan hundaa sirreeffachuu qabda. Isa booda osoma akka kanaarra jirtu waan kana sirreeffachuudhaaf adeemtu egaa maqaan ishii immoo kan isheen Xaaliyaanitti guuttattee fi kan isheen yeroo Noorweey deemtu guuttattu immoo garaagara ta'ee jechuudha. Namatu gorsi nama sanaa garuu sirrii miti jalaa feelii ta'e piroosesiin ishii. Osoma akkas jettu nama faana wal bartee abbaa manaa faana wal barte faana wal fuute jechuudha. Inni namuma seera qabeessa biyya sana jiraatudha. Hundumaatiin isheen garuu piroosesiin isheen dura jalaa feelii ta'e jalqabdee jirti garuu gidduutti immoo heerumte nama kanatti. Erga heerumtee nama kana daheeffatteetu keerlasii taatee jechuudha. Waa'ee dookumentii kan ishii piroosesii kan ishii seera qabeessa of gochuudhaan biyya sana keessatti. Isa booda maaltu ta'a seetanii keerlasii taatee nama kana faana jiraachuma eegaltee isa booda nama kana faana addaan baate. Waggaa meeqa akka faana jiraatte garuu hin dubbanne. Noorweeyin waggaa 14 jiraadhe jetteetti. Garuu umurii ijoollummaatiin baate biyya keessaa ijoollee taatee baay'ee daa'ima taateetu kan isheen karaa namoota faana baddee deemte jechuudha. Karaa dallaalaa deemamaa konkolaataadhaan deemu bakka tokkotti immoo piikaappiidhaan fa'aa deemaa turanii. By the way iddoo wanti isinitti meera iddoo galaanarra guyyaa 5 bulame beekee taasisa. Galaanarra maqaan isaa maalidha? Liibiyaadha Xaaliyaanii seenuudhaaf. Liibiyaadha Xaaliyaaniidha seenuuf egaa seeraan miti wantichi karaa dallaalaadha karaa kaanii waan ta'eef wantiidhaan deemta galaanarra deemta. Wanti 5tu nu faana bahee jette. Maqaan isaa maanni markabni isaayyuu sa'a akkanatti afuufamaa deemamudha malee markaba isa noormaalii miti jette. Markaboota isa guguddaa miti jette. Shantu nu faana bahee gaafa baanu 5dha jette. Garuu
dhumarra gaafa achirraa buunu markaba lama bichaa bu'eettila. Markabni sadii eessa akka seenan hin beekamu. Eda namni akkanatti dhumaa oola dhugaa waaqa bakka deemutti dhuguma garuu markabaan yeroo baay'ee namni yeroo dhumu argitanitti sunu yeroo nama faa darbatanii keessa buusanuu argitanitti baay'ee tokko ulfaataadha dhugaa waaqa seeraa ala biyyaa bahuuni karuma kamittuu jechuudha. Guyyaa shan markabarra turre jette. Koshoroo bichaa nyaatu. Bakka markaboonni kan dhufanii darbu. Markaba yoo rakkanne jennee markabatti iyyine markaba darbu beela'anii ruse'anii koshoroo faanuu darbatu jettee isa dhumaa garuu markabittiin isheen isaan ittiin deeman akkana afuufaa deemu waan ta'eef qilleensas akkas godhaa deemanidha. Markaboota isaa noormaalii miti. Dhumarra isheenuu bishaan seensisuu jalqabdi jetti. Bishaan of jalaan galchuu jalqabdee booda markabni gurguddaan achirra osoo deemu markaba gurguddaatti iyyuu jalqabne jettee markaboonni sun naanna'anii dhufanii isa sanarra nu fudhatanii waan nama dhibu ijoollee faa kan qabu jira jette. Dhugaa waaqa ijoollee xixiqqaa faa kan qabutu jira markaba sana keessa. Bakka baay'ee nama dhibe jette. Egaa namni rakkinuma baqateetu biyya keessa gara biyya tokkootuma deemu karaa irratti dhumaa oola jechuudha maqaa gooftaatiin. Guyyaa shan booda erga markaba sanarra guyyaa shan bullee markabni inni guddaan nu dhufee achirraa nu buusee xaaliyaanii seenne jettee xaaliyaanii akka wayiitti seenanii erga seenanii immoo wanta guutamu guuttataniitu mootummaan waan godhu godhee erga seenne namni waan godhaman jechuudha. Mucaan kun haala kanaan kan isheen xaaliyaanii seente waan nama dhibu. Wanta sana yeroo isheen deemtu namoota meeqa biraa dhume ilaala. Nama baay'ee biraa dhume. Jarooyyuu waaqatu baase jechuudha. Isaan dhumanii oolanii xaaliyaaniidha gara Norway deemte siniin jedhee Norwaytti heerumte siniin jedhee isa faana wal hiiktee egaa wal hiikteetu namni suni waan inni ittiin hidhame hin dubbanne isheen abbaa manaa isheen hiikte suni hidhamee bahee yeroo inni hidhamee bahu ani hiriyaa biraa qabadhee isa faana jira. Argitanii dhiirri tokko yoo si dhiisellee si biraa nafu waan meeqatu jira jechuudha. Amma addaan baanee jette. Seerumaa wal fuunee ture seera beeta kiristaaniitti wal fuuneetti. Garuu immoo addaan baanee hidhamee baheette wanni ittiin hidhame gaachitti hin haasofne isheen garuu hidhamuu haasoftee hidhamee yeroo bahutti hidhaadhaa ani immoo hiriyaa qabadheen jira heerumte jechuudha nama biraa faana. Booda yeroo achii bahuu egaa hin aare haa ta'u maal haa ta'u dhiirri qiimisi qabata waan ta'eef ofiidhuma isaa isinitti meera seera sana immoo hin xumurannee gidduutti dhiistee jireenyuma ishiitti fufte isiniin jedheera. Deemee ofiima isaa poolisiidhaan iddoo isheen jirtu barbaachisee maal godhee qabsiisaa jechuudha. Qabanii hin hidhamtee jechuudha. Yoo qabamtu isheen waan hundumaa dookumentii ishee hin sirrannee seera qabeessa miti jechuudha. Akkuma namaa akkasumatti seenee jiruutti jirti. Kanaafuu maal ta'uu qabdi ree gara Itoophiyaatti diippoortii ta'uu qabdi jechuudha. Akkuma kanaanii fuudhanii waan hundumaa qopheessanii eerpoortii kaa'anii geessanii jechuudha. Akkuma bakka biyyoota Arabaa shorxaan qabee amma eerpoortiitti si geessu ijoolleen baay'ee eerpoortiidhaa warri badan jiru amma immoo ammatti xiyyaara seentutu sin dhiisan si eegu. Egaa eerpoortii keessa ishee gashanii amma hin dhufu jarri warri si fudhatan jedhanii kaa'anii yeroo deemanii isheen immoo amma kanan eegaatte bilbilattee hiriyaashii masanaanii kottu na fuudhii na biraa deemanii eeginaan jedhaniitu jettee deebitee dhaqxe. Fuudhee gashee jechuudha amma hiriyaashii suni gashee boodatti yaaddee baay'ee itti yaaddee inni maal jedhan seetanii inni galii jedhee amma deebii Itoophiyaatti galiti. Itoophiyaadhaa dhufee si fuudhanii achitti sargii godhee seera qabeessaan xumuree ofii koo dhufee si fuudhadha. Kanaafuu ganaa dookumentii kee sirreessuun waan ulfaatuuf tokkoffaa maqaan ishees garaagara waan ta'eef maqaa isheen xaaliyaaniitti paaspoortii guuttatte waan hundumaa guuttatte kan biraa maqaa isheen asitti goote kan biraa waan ta'eef irra deebiidhaan galii jedhanii isheettee isheenis deemtee iyyata gooti warruma duraa sanatti. Dura ani asitti hafuu barbaadee toon taane meeshaa hunda shaanxaa hundallee naaf finne an waggaa amma kana biyya kana taa'ee harka duwwaa galuu hin barbaanne amma garuu nan galannan tole jedhanii fuudhanii gara Finfinneetti qajeeshan jechuudha.
Finfinnee kana yoo dhuftu nama waggaa hamma kana jiraatedha. Ijoollummaadhaan nama bahedha. Achitti immoo kan haadhaaf abbaa obboleessa tokko qofa qabdi. Maatiiyyuu xaqalaallaa wallaaltee maatiis dhabdee jechuudha mucattiin kun. Kan karaa abbaa obboleessi tokko dhufee baruu dadhabdee amanuu dadhabdee Finfinnee keessa hoteela qabattee takka teessu isa booda warreen kaampaanonni garaagaraa warri irdaata dirijjitiin jiru isaan faana taatee waan tokko osoo gargaaranii achi mana akka nyaataa wayii banattee hin kassartee boqqolloo faana gaddee buna shaayii nagaddee maal jettee jechuudha. Amma garuu umurii hamma kana waggaa hamma kana bara hamma kana jiraatte amma garuu xinnoo fooyyoftetti amma garuu wayyaa jechuudha. Haala isheen amma irra jirtu isa dura keessa darbite otoma akkasitti Finfinnee keessa maal jettu amma raayidii fa'aa hojjechuu jalqabdee jechuudha. Makiinota warra raayidiidhaaf ta'anii liqiidhaan waan arge guuttee bittee elaaga amma waan isin ilaaluu qabdan dhugaa waaqa biyyoota gurguddaa keessaa amma fakkeenyaaf shemmaatti seetanii Awurooppaatii dhuftee shaayiif buna nagaddii birrii sana hundumaa qaraqartee dhoskiteetu malee akkamittiin bunaaf shaayii nagaddi isheenii Awurooppaadhaa dhuftee naan jedhu turan namoonni. Karaarraa fatti yeroo nu boqqolloo fa'aa nagadaa ture Awurooppaadhaa dhufte barii akkamitti karaarra teessee nagaddi naan jedhaa turanii. Ani garuu bakka ofiidhuma koo waan ittiin jiraadhuuf jechanii kana hunda hojjechaa ture jettee dhugaa waaqa baay'ee tokko nama dhibdi. Baay'ee nama dhiba jechuudha seenaan nama tokko umurii guutuu umurii ishee hundumaa akkanatti xabgootee fixxee umaa tokko hojjetattee umaa tokko fidattee dhufnee umaa tokko godhattee sin dhufnee mucaallee fidattee sin dhufnee garuu akka olii gaddeemteetti jechuudha. Baay'ee nama dhiba jechuudha. Carraan dubartoota al tokko jalaa bannan badee hafaa yeroo baay'ee carraan dubartii al takka bannaan badee hafa bakka takkas jalaan qabamin carraan kee dhugaa waaqa. Kana otoo ammas hin ta'eeti fakkeenyaaf namoonni ijoolleen keenya biyyoota Arabaa fa'aa hojjetanii dhufanii gadi bu'anii waan tokko hojjetanii ol ka'uu hin barbaadan. Dhuguma biyya Itoophiyaa keessayyuu jiraachuun barbaadan. Itoophiyaa keessa amma akkamitti jiraanna nama jibbisiisa maal nama godhaa jedhanii warreen deebi'anii fa'aa bakka garaagaraa deemantu jira jechuudha. Mucaan kun garuu haa ta'u haala kana keessayyuu haa darbitu malee amma garuu bareedarra jirti jechuudha. Argitan amma konkolaataa sanallee bitattee waan garaagaraatiin haa ta'u amma raayidii hojjette jechuudha. Raayidii ashkarakkarte jechuudha. Gara fuulduraatti waan baay'een hojjedhaani kan kanaan dura hin banne amma kana booda hin badu garuu osoo biyya sana deemuu baadhee waan isheen gaabbitee osoon umurii waggaa hamma kana of jalaa fixuu baadhee biyyuma keessatti yeroo sana taa'eera ta'e maaliyyuu haa ta'u barumsa barachaan ture adaadaa koo bira taa'e jetti. Dhuguma yeroo baay'ee wanti baay'een takkaan biyya gadhiisanii yoo deemanii iddoo deeman sanatti yoo hin jabaanne as deebitee baay'ee si rakkisa. Yookaan immoo duruma rakkinichuma sana keessa teessee haaluma itti namni jiraatuun akkuma itti namni hojjetu biyya keessatti yoo hojjette suuta ni jijjiiramta jechuudha. Fakkeenyaaf biyyootuma garaagaraa warra dhaqanii hin jijjiiramne tokko yeroo laaltu hiriyoottan kee warra kanaan dura faana barattee faana maal jette yeroo laaltu immoo baay'een isaanii si dursanii jiru. Biyyuma Itoophiyaa keessa ta'anii jechuudha. Itoophiyaa keessa ta'anii kan si dursan baay'eedha jechuudha. Gariin soorummaadhaan qabeenya illee horatanii warratti kaleessa biraa deemte. Warrotumatti barattuu biraa deemte jechuudha. Gariin immoo harumanii ijoollee fa'aa godhatanii kan baay'ee si dursan jiru. Ati immoo kan qabeenya si horanne yookaan ijoollee si horanne lamaan keessa hin jirtu. Dhugumaadha bara. Kanaafuu biyya tokko yoo dhaqxe achitti milkaa'uu qabda. Milkooftu ta'an yoo dhufte baay'ee rakkisa. Yookaan immoo siruma deemuu dhiisuu biyya ofii keessaa. Dhugumaadha carraa kee waanuma waaqni sii kenne hin jiraatta bakka maal biyya sana dhaqxee hojjedhu malee hin jiraattu hunduutaa jedhamee siin barreeffamne kun filannoo abbaati. Abbaatu filatee achi deemee as deema. Adeemsa keessa milkaa'uu dhiisuu. Garuu baay'ee nama dhiba seenaan akkanaa dhugaa waaqa.